السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توتا ما تيجي نجرا جرت بقى جرات أنا جراتو كان جرت وياه سنة شمعات كوني دعوتو تجينا قوتون من هيداتي باي قوتو بقى ربي من هيداتي سبازي سينوني اللي بقى جمد مشروع anka jedhu sila seenanii dhugaa rabbi irraa bareede mushurraa fakkaatte seenan mana warraa jirtu mana guutuu jirti sila gurguraayee hin jenne Wajama beja ka isaan walii galtee waan qabduuf akka inni dhabuun barbaaddu isa irraa gargar ba'uun barbaaddu miti. Yoo nuti jiraatu baadhellee kan inni dhabuun barbaadu jechuun akka inni dhiphatu hin barbaadu walumaa galatti. Kanaafuu amma yeroo gabaabaa keessatti inni hin bayaa. Saajid galchaame mucaa guutaa jedhamu isaan fida. Maal qabdan? Ini ya orang. Meeshi. Haadholaa kan maatiin si beekamoo kan ofuma keetti godhatte. Ya waktu oga lama sejarah biji mana kita tahu lima belas ini. Ini ada orang. Sin haadholaa keeti boodara garuu ka walii malatti sanitti akka walitti buutanitti fakkaata. Nanti ada kosong itu rek kosong sana juga. Akkam jirtu reessi? Naguma. Jira akkam guutuu fedheen dhufe Meeshi. yaa dogoggora akkas godhame malee isaatitti yaadamee miti jechuun guutuun isinitti illee himeen ture kana durattis labutee osoo hin taane waan haadhuma manaa isaatii firmaa walirraatii hin qabna jechuun dogoggora walitti bu'iinsa maatii gidduutti kan uumamedha. Meeshi. Innaa isaaf adeemu sin bira dhufe. Maali isaan silaa wal fuutanii akkatti wal fuutanii maatiin maal godhaa walitti bu'aree isaadha. Walitti bu'iinsa gaafan jedhu yaanaaf isa gidduu xiqqoo walitti bu'iinsatu ture. Sanumarraatiin kan kee aarii marraatiin kan kee akka godhe malee isaati barbaadee miti jechuun yaa gaafa haaraan immoo waan baay'ee namni dogoggora. Maal yaa walitti buutan isaan ammati jechuun amma beekee kaananii waa walitti beekuu qabaa meree dirqama. Maali sababni isaa walitti buuteef? Sababni isaa jechuun baay'ee kan isin ibsuutiin qabu. Kanaaf gidduu waan baay'eetu ture. Durarratti akka nu waliif argamne maatiinis immoo nu beeku. Sana wallaalanii osoo hin taane garuu immoo jira miti nama wal jaallatu gidduu rakkinni uumama. Maatiin immoo yaa sanan barbaadanii jechuun ergi waliif haramtanii fi walii fattanuu maala jirtu wal qoruu waan jedhamudha jechuun amma guutuun akkuma isin agartan akkuma bilisummaan dubbate dubba biraa irratti fidaa minaamin jedhee haasee ture. Kun immoo guutuun yaa kan inni akka godheef tarii na hinaafsisuu barbaadeetis ta'a. Akkasuma immoodhas malee isaatii na butee miti walumaa galatti jechuun fedhii koo nalas na fudhate miti guutuu fedhii makoo ture. Haa ta'uutii ammaati jechuun kan dursa walii galtanii wal fuutanii fedhiidhaan jaalalaa walitti makamtanii erga jaalalaa waliin makamtanii ammoo fide intala biraan irraa fide jetta kuni waan qabatamaati moo waan shakkiiti? Ayi lakki intalli obbolaadha garuu maatiin hinaaru yaa'u ergi jechuun maal isinitti fakkaate maatiin koo akka inni anumaa qofa wajjin jiraatu barbaadu malee hinaafa waan jedhan akkan biraa deemsuun barbaadanii innis immoo yaa'u ijoollee miti isin daa'ima miti kana duratti beektanii waraqaa waamichaallee fidanii nutti kennanii turan garuu intalli fira isaadha anaan na deebisuuf jecha jechuudhaan dideen ture waan baay'eetu nu gidduu ture kanumaan jecha aaranii akkas godhan. هذه تيتانو كل ليلة في رمضان تبي تلم العيلة عندها ولو بروحها تشيل aaranii akkas godhan jechuun aareen akka godhe malee bilisummaan guutuun na butee miti yookiis immoo har'a miti kan guutuu wajjin galee namni kamiyyuu gaargisa maanaa walirraa qabaateeti mana tokko keessa walumaa wajjin jiraata. Ani amma beeksisan nuttiidha malee isaati kan mana maatii kootii al tokko tokkoon galan ture malee guutuma waliin nan jiraata. Ati wajjin jiraata haa ta'u mucaan kun fira isaanii erga taate booda maaliidhaan fi mana firaatti himate? Anatti himate osoo hin taane akkuma agartan obboleessa kootii himate obboleessi koo dirqamaan fuudhee deemee jedhee himate miti yaa'u kana duratti saabanni sin barbaadu laa turee fi
garoonni kan inni barbaadachaa tureef immoo hangan jaalladhu nama daaluuf jechadha. Amma seenaa barkaatu jaallattu kan jaallate siidha kan guutaa wajjin waliin makame siidha dhala manaa kan guutaa siidha malee obboleessa keemiti. Sirriidha. Obboleessi kee maal godhaa waa'ee namaasitti haasa'ee si mana kee deebi'uudhaaf barbaada re'aate akkamitti ilaalta? Dhugaadha gaarii miti yaa badii masila uumameedha. Amma garuu wanti godhan jiru bakka jechuun maatiidha waan dubbattan hin qabani. Asitti akkuma dhufee isin biratti himee fedhii isheen ala fudhate jedhe malee isaan waliif harramanii hin jenne. Garummaan immoo kan hin jechuu danda'u anaaf inni waliif harramne irraa sumaa walirraa qabna. Murataa nagaa kan waliif harramtan qabda miti? Hin qabna. Amma obboleessi kee viidiyoo fideetiin dhufee immoo viidiyoo isaa yoo ilaalu viidiyoon immoo dhugaa fakkaata. Ati waa'ee viidiyoo sanarraa akkamitti ilaalta waan kana? Viidiyoo sanarraati dhuguma dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo fedhii koodha malee fedhii koo nama miti. Jechuutu fedhii koo miti ta'eeti ani yeroo sanatti harkaa utaaluu nan danda'am ture. Garuu immoo fedhii makoodha. Amma mucaan yeroo sanatti amma maatiitti waaqataa ture ragaallee qabatama waan jiruu miti. Immoo qallaan viidiyoon obboleessi kan kee fidee dhufe haa ta'uutii asillee amma dhugaa baatee fi jirta. Inni akka rakkoo hin qabnetti akka waraqaa ragaan murtii irraa immoo walii galtee akka qabdan fiddee jirta. Kanaaf inni yeroo dhootiin ba'a jechuudha. Arrabaan ba'a wabiillee fidatee ture. Jechuun akkan dhufee sagalee koo kennus immoo nama amtanii turtan isinis arrabaa hin danda'a jechuudha. Kanaafuu sirriitti ati fedhii qabdaa jechuudha jiraachuudhaaf. An fedhii nan qabu. Deeyyamamtu. Amma booda jiqichiqeen qabu jiru. Amma akki gootu ati amma beekee kaa isaanii walii galtee waan qabduuf akka inni hidhamu barbaaddu isa irraa gargaaruu barbaaddu miti. Nuti jiraadhu baadhellee akka inni hidhamu barbaadu jechuun akka inni dhiphatu barbaadu walumaa galatti. Kanaafuu amma yeroo gabaabaa keessatti inni hin bayaa. Naaji galchaame mucaa guutaa jedhamu isaan fidaa. Kanaafuu amma ati beekee wanni godhuu qabdu namni jidduu namaa seena beekee nama jaalatu jidduu namni seena ati kan akkamitti beekuu qabda bakka jecha namaa dhaga'uu hin qabdu. Egalee waan dura walitti makamtanii wal jaallatanii walitti makamtanii dirqee hin jirtu waan ta'eef amma ati qamatti isaa jiraachuudhaaf oduu osoo hin guurre ala osoo hin dhageenye keessatti walii galtanii jiraachuudha. Ati sun beekee ganaa daa'imaadha inni illee baay'ee daa'imaadha. Kanaaf walii galtanii jiraachuu murteessaadha. Walitti bu'uun qabda. Siin. Namni guutaa. Si namni guutaa jedhamu naguma. Gam. Isini. Si namni guutaan. Baik. Naguma. Maaf taara. Maaf tu jedhamu. Wabina kena kata Wabin si dhufe. Sena hojii maal qabdan? ini ada orang Meeshi. Ada orang kan maatiin si beeke moo kan ofuma keetti godhatte? ya waktu oga lama kasih beli kanan dari kalau 15 sini ini ada orang Sin ada orang keetti boodara garuu ka walii malatti sanitti koo walitti buutan nutti fakkaata. Neki ada kosong itu kosong sana juga gue tadi itu, ane mau ambil di sini ada orang dia mana sudah jadi, ya nama berarti itu di sini ada yang ulama ni oleh ni. Atau nulis akka galmee qoranitti obboleessi isaatu isheetti nuuf fidee dhufe humnaan fudhate waan jedheef inni gachirratti hundoonee amma akka kanatti tursiisuu dandeenye ammatti ni baata haa ta'uuti isin amma wallabuun qabdan amma booda kan dura dabree jira amma booda hojjechuudhaaf qophiidha. Walitti hin buutan. Maal jettatti kanarratti immoo yaada qabda? Walitti hin buuna. Kana booda walitti buusi immoo hin qabu. Ammas karaa obboleessi keessatti walitti deebitee akkam goona? Obboleessi koo kan inni barbaadu akka nagaa ta'ee jiraatudha malee isaati akkan dhibbadhu miti. Jechuun wanta yeroo baay'ee akka nuti qoosaadha jennee furannu wanta guddaa balleessee deema. Jechuun wanta sun qalbii hidhattanii maasoftanii jireenya namaa keessaatti waan baay'ee balleessa. Akka tasaa wanti kun uumame malee innis immoo ibsisuu barbaadee osoo hin taane miidhama koo jirta. Kanuma. Inni beekee dhugaadha obboleessi nama akka miidhamtu obboleettiin hin barbaadu waan ta'eef
أماتي بيتي أما بودنا في رمضان دايم نستقبل ضيوف كثير. بيتي أما بودنا فرّا فقاتي كابتن أولين تجور يارجيته مالي بندكم مالي فتايته وبتشوف بالكافيت يقاله فصلنا نباتين جيشنا ما على دقيسيو في دريبه أما اللي من كسمات دا كردي جمو تديه إسني جولة كنا لفاقود دتو mana saya itu timur di Demitani, anak murti ada bacaan faedah kabu, ini liam mama itu mereka nak saudara lagi di jiran masuk dan jujur, karena ati satu di Demite, atau ko nangjal ada yetta, atau komo nikah sasta, karena masih di Demite ni suami mele buan injil wan devin, mulai karena lalle raga roga fune, murti itu murakin ni bawa bone jirai itu. Tole duga bae galatuma amma kana deemsisanne siyaanne turre ati kosa na kana maje chuka maje te kosa tu ada mana tu ni ko hama ni ko ni jadi ada wan ma parami burisi sanma kini me kulfiga ni gamba amarani sordini ndemu anima wani timma biyawai timma bala gudda sai gangan sadi sanat programan godo kon ane ganama sinabi bintani kotto nanyitan hukunden dar satu masani sai kodo dufta kotto nanjitani hukunan dan dan sore godo kadani kisniti mamis ontoni tani si wanma gudisani mamadi yani nita nama kami tu kamu sini sembil kantin nita sih di sini di kanan ini sudah kali wan masih berbuat tuan teh ndak aku sini ulfat ada atau kalau namanya ikut itu bagaimana saya tu hum berita mana saya juga rufan ilmu namanya sungguh nama rufu kabayo jene mija cipta kini bulu kanggo si waktu tu bulu kanggo muka ate rakam berapa umum dan dawan jene fin sih ini aminnya berapa sontane karena mani dalle mana bermuka timari mana mi damiti wajuman turre wajuma yona jenne kana fa maachi wanda kana tindi ga ngiro kon yani dine tana no sajin baka fata ka bukaiza tole sin sudah galatuma ya wonu jumba ya rakatani uka tole rakon ka ayi tole shuto morre kami jere kana umur tani jirtani nagor rutin devina Teragari. Ayo. Uga ama bayana sore rama gitu nu fata safra teh fitte. Ina man ne bete amma bakam bayani ada kufra tani uga. Beli semban seritti aman sih ya kan dua sehari gara kisah sahabat kabufta ubi. Ya usati si moenar naga. Ini sejala timiti namni kami akka beli tin sas mira membarbadu. Yaw sinis badi balestani tu nutis mo badi balesnera ndum tigeni balesner hega mesa ifni gutu sarrit samanda gafana nagin ni ba uyu waka ay gundandini akmale gamadi joku gatilen nujrada ay an madi kamana gajrumbe yawan fedina te yu tumangutu radda beti yu gutuna kan nidamu yokisa kan dipatum barbadu beti mana dibau nasab lo gutuni kami kujra satu jira cuy manis tu be kan cike saya na area ambai sa gutun ko ya cike sa oro kota sa ye to ko ne biya kan yar get ye to ko are nar kata na gu ye to ko dagikat